Akka nama tokko dhaamsin dabarfadhu andaloota qubee tasemanaan nyaadhu jaallan wareegama yoomiyyuun dagadhu qalbii tiyya tana guyyoomsuun jaaladhu lafeen na waraantii tasa irbuu nyaadhu. Lafeen na waraantii tasa irbuu nyaadhu silaa dootin ooltu lubbuutti waakadhu dantaa kiyyaaf jecha saba koon dagadhu hanga lubbuu tanaan duniyarra jiraadhu. Yaa kaniin nu diiguu fajandaanuu baasee saba koo bittimsuu yaa kaniin karoorsee amantii fi kutaan kan waliin nu buusee rabbii si haa ajjeesu umrii tee gabaabsee rabbii si haa diigu jiruu tee bittimsee rabbii si haa gossu akka muka gossee takkaas si haa jiisu qalbii tee qajeelchee. Ofii nagaan qabdu fayyaa nu dhowwarte kaayyoo Oromoo diiguuf saba koo azabde lafeen Oromoodhaaf isinumaaf cabde Oromiyaan gizee gantuudhaan wirfamte warri qalbiin teessas sobaan ijaarramte. Dhiigilmaan Oromoo kaleessaa ititte lafee kalee cabde kunoo har'a biqilte biqiltuu isaaniin dhugaan ijaarramte yaa gantuu tam gorta sitti gallabootte lukkuun caarte ablee ofiin qaltu fuute boolla nuyiif qottan ofii itti kufte. Waan gandummaa kana lakkii nurraa dhiisa waan kaleessaa sanii kottaa wal barsiisa sirraa wareegame gooti kee kaleessaa tiktook irra deemee gandummaa wal faarsa afaan banaa ola kun gootummaa isaa as deemeen godhu waa tokko gargaarsa. Anarrallee taatu unumaa sin gorsa gorsi namaa gaarii waa nama hubachiisa inni keessan maali mee maali mallisaa wanni isaa nuun galle eebbamoo abaarsa dhiira wareegamtu waan gandummaa faarsa. Antadhabeen dhiisee dhabee furmaatasa hammaan danda'e egaa inumaa sin gorsa waan nu gootan beeku gabrummaan kaleessa akkamiin sabe ofii ba'ee wal arrabsa lafee walii daakee diina gammachiisa. Lakkii sinan kadhaa saba koo qulqulluu jaarraa furiif shantan waan taane wallaallu muka jalaa jirraa fuufuu hamma alaa gallu gufuu walii taanee mee walissa kaallu waan nu goote jarri kaleessa wallaallu walirraa hubannee gootummaa dhaallu. Dubbadhu hin dubbadhu jedheen ofiin of lola obsee osoon gubadhu nyaataa keessa kiyyaa akkamitti taa'oo qadhu jedhee isin gaafadhee deebii taa'een eeggadhu maafan gadi ittisa ol baasee haa dubbadhu jedhee ofii murteessee deebi'ee naman komadhu yeroo sa'a siif dhale warri ollaa elmatu siif baaduu sii cuunfaa ofii aannan hunatu makaddaa siif kaayyame dhufeerra gangalatu dubbachuun koo dirqama karaa cabdeen haa yaaftu. Kan jireenyaan dhaalame jira kan akka keenya gaaddisa ijaarree dhabnaan har'as aduu kee teenya yaa rabbi gahe jedhimee amma taraan teenya xiqqaa guddaa gajjennee waan nutti fe'an baannee hin deemnu bakka gahee tola ooltummaan keenya yoom waan galataa tahe kuni ejjennoo kiyya imala karaa sirrii hin kufu hin gotan taruu of harkaan qabu sharri dhugaa maleen dubbadhu anaatu karaarra jiraa jechuu kiyyaa miimaaloo keessa dubbii naa bara tuhannoo zabanaatiin dhugaan baankii galeera warra kiisii waa qabu warra baankii waa qabu qophaa dhugaa dubbataa jira. Anaatu dhugaa qabaa jedhee iyyus hammaan danda'u yoon baankii waan qabaanne yoon kiisii waan qabaanne namni takka naan dhaga'u. Maallaqa maleen tahu karaan nutti cufame abbaan ilmaaf hin nahu siyaasaadhaaf bitame. Namni hundi qoree qaba akkuma mataa banjii mee eessa wal qabanne akkamitti deemna wajjin. Atis anumaaf beekaa anis koo maleen tahu jechuun erga jiraate wajjin deemuun nuun tahu. Jennee karaatti nafne wal dhiibaa wal gaffa'aa wal tirsaa wal arihaa osoo deemnu irra geenye mafraqa karaa lama tokko dhukkee daalacha tokko dahabni afamaa tokko mirga ilaalaa tokko immoo bitaa deema karaa tamtu na baasa an hoo tamirraan deemaa jettee of gaafachuunis qophaa'i yeroon amma akkanaan hin jenne qofaa osoo kan daabaa sun jiru maaltu dhukkee kee deema dantaa keeti osoo deemsaaf hin ka'in obsaan adda baafadhu ofii hin beektu taanaan deemii beekaa gaafadhu gaafachuun isaa dirqama wanni isaa nuuf hin galle dubbii zabanaa faallaa waan isaatu wallaalle jennee tokko gaafanne karaa lama nu ta'e maaloo adda nuuf baasa inni kun eessa deema sun eessa nama geessaa jennee yeroo gaafannu kunoo akkana deebiin isaa dhugaa barbaaddan taanaan dhukkee keessan dhukkisa oosheetis nama habushuu isa bakka sin geessaa karaan inni warqii sun kan bareedu akka jabaa karaa sobaaf tolfamee dheeraa miti gabaabaa lama sadii ejjennaan afaan labbaasi dhaabaa inuma bareeda sila. Garuu baay'ee bareeda irra deemuu si feesisa maal goota karaa sobaan dabarte deebi'uuf si rakkisa kanaafuu deemsa keenya itti fufaa nuti silas hin teenye dhukkee daalacha keessa deemaatii har'a geenye dukkanni tun nu sobdu amma afaan barii geenye jedhee dhukkeetti timee namuu deema wal faanaa abshiraa jajjabaadhaa keessaa inuma baana galatooma.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفون أكم جرت هردفتوتا ماتي channel ناتو والله جرجرتو بقر دي من غير channel كنا أنا كان أفتن سنين جتا هردفتوتا كي خبا جما وروني channel كنا فارتا تن سبسكرايب قولوا ماتي كي يتي دبلا ما إنسان جر كوما بيك كمو جتودا أجندا غير تيك توكي قد تاني أجندا قد قد تاني جتودا وروني قدين إرتها ساتي جران نجران جولة والله وان جتودا غندوم مادان ديما تجرو بكبو هندن ديسان tak jolle walo maka walo batani bakka bundan desan akkasuma jolleen arsiitis jolle arsi meeqa tu jira kan jolleen teenya yeroo nurraa wareegamte kan dhufanii nu bira dhaabbatan akkasuma har'uma guyyaa har'aa kana dan jechuudha Anas Muhammad akka jechuudha Abdurrahman Hussein hedduu isaaniitun ummata walloo keenya dhaqanii mishigii isaan qotatanii jiran keessatti achi dhaqaniiti gargaaranii akkasuma waan qabaniin gargaaranii garee garagaraa keessatti gargaaranii qaabatanii dhaqanii qaamaan dhaquu qabna jedhanii hamilee ta'aniif jechuudha. Har'a immoo isinis ijoolleen arsiidha jechuudha. Namni bakka walloodhaa san jechuudha bu'ee bakka arsii bakka bu'ee waan hin taane haasaatii jiru sun jechuudha takka gonkumaa Oromoo mitisi arsis bakka bu'uu hin danda'u. Walloonis kan maqaa walloodhaa bakka bu'ee waan hin taane haasaatii jiru walloo miti jechuudha. Kanarratti of qusatu qabdan of qorsa. Hordoftoota kiyya kabajamoo wanni deemaatee jiru waan akkaan nama ajaa'ibu dheengadda jechuudha. Yeroo nuti wareegamne uummanni arsiidhaa dhufanii kan achi dhaqeetilee gargaaree akkasuma immoo uummanni Oromiyaa hedduun isaanii jechuudha keessattuu kutaalee arsii eessatti yaalamaatee jira jechuudha. Hospitaala Adaamaa keessatti uummanni keenya yeroo akkasitti dhahamee akkasuma immoo gargaarsa dhaban uummanni arsiidhaa hedduu diila jechuudha haganaan hin jiru kan gargaarsa godhe kan hamileedhaan bira dhaabbate du'aadhaan bira dhaabbate haganaan hin jiru jechuudha. Har'a immoo suuraa warqituu gadi garagalchanii akkasuma immoo ijoollee wallootilleen suuraa ijoollee gootota baalee gootota arsiidhaa yeroo gadi garagalchan kana maal isinitti dhagahamaniiru. Wallahi waa baay'ee takka nama gaddisiisa gadda guddaa kan uummanni nafxeenyaa dheengadda gaafa nuti tokko taane rifatanii ki'u jedhan. Har'a immoo yeroo nuti akkatti garagallee walirratti duullee dhukkee walirraa kaafnu kana mee maaltu dhagamame isaan kun jarattiin akkatti wal fixu jirtiin hin jedhan Oromoo of qusadhaa of qorsaa nuti tokko ta'uu qabna isiniin jedhan. Kanaaf hordoftoota keenya kabajamoo walaloo waa'ee tokkummaa irratti akkasuma sagalee walloo kan ijoolleen taa'aa jirtu tun jechuudha guddaa nuuf galatoomaa akka Jaal Hasan Hussein guddaa galatoomaa isin jenna bifa ajaa'ibaatiin kan qopheessine isin biraan geenyu ta'a waan na waliin turtaniif guddaa galatoomaa subscribe like share comment godhaa nu jajjabeessaa isin jenna haga qophii biraatii walitti deebinutti nagaan jiraadhaa.